Silaa osoo inni hin jiraanne magaalaan Adaamaa tuni. Oksijiinii irraa argachuuf. Tarbaayinoonni kunneen hagas guddaa akka ta'an kochoon isaaniillee kan hunda akka dheeratu namni fagoodhaa ilaalu hin tilmaamu. Darbee sammuu namoonni baay'ee magaalaan Adaamaa ho'ituu waan taateef qilleensa qabbaneessuudhaaf illee akka fayyadutti kan tilmaaman hedduudha. Agartee yoo haala ho'iinsaa yoo ka dabalu taate inni immoo xiqqoo magaalaa qabbaneessee. Silaa osoo inni hin jiraanne magaalaan Adaamaa tuni ho'iinsa hamaa waan qabduuf baay'ee qilleensa tasgabbaa nuuf kenna. Kaan immoo tarbaayiniin kunneen hanga qilleensaa akka safaranitti yoo hubatan lakkiinnoo madda qilleensaati. Sababa isaan harganna kan jedhanis jiru. Faayidaa isaa oksijiinii irraa argachuuf jechuudha. Garaagarummaa haala tempereecharaa kan madaalu naaf fakkaata. Qilleensa nuuf kenna waan ta'eef isa faayidaan isaa. Supparvaayizariin madda anniisaa qilleensaa Adaamaa lakkoofsa lammaffaa Injiinar Yaayyaa Majjoo qilleensi kochoo tarbaayinichaa sochoosuun anniisaa elektirikaa maddisiisa jedhan. Humni qilleensaa kunini waa lama of keessaa qaba. Inni tokko saffisa yoo ta'u inni lammaffaan immoo maasii kan jedhamu jecha. Maasii fi saffisni yoo walitti dhufanii maalumaanidha jechuudha. Kinetic energy isa jedhamu uumama. Kinetic energy kunini yeroo qilleensi kun deemutti tarbaayinii kana kochoo isa kana ni naannessa jecha. Yeroo kanatti kinetic energy gara mechanical energy jijjiirama jechuudha. Mechanical energy gara electrical energy jijjiiruu fi saffis guddaa nu barbaachisa jecha. Itoophiyaan madda anniisaa qilleensaa naannolee Oromiyaa, Somaalee fi Tigraayitti dhaabdirraa anniisaa elektirikii meegaawaatii 500 ol argachaa jiraachuu ragaan tajaajila elektirikaa Itoophiyaa ni mul'isa. Isin kochoon tarbaayinii humna qilleensaan wayita naanna'u dhuguma ibsaa maddisiisa jettanii yaaddanii beektu?